kara qarshii 250 si ta'uu danda'a. 300 si ta'uu danda'a. Birrii 300 kana waan xiqqishuu nigdii wayii yoo jammarattee yoo jette sammummaan kee atarra si dhibbateetiin biyya ormaa keetti siin qabee birrii mana kiraa maal kafala maal ta'a jetteetiin si cinqamu kun gaafa biyya galtee si dhiisuu danda'a. Wanna ti beeku qabdu si galee. Abbaa jaallee bira ta'ee kaddamachuu dandeetta akka mucayyoo reeffisanii. Nusi waan rabbiin nuu kennarra jechuudha. Duniyaan ergisa waan rabbiin nuu kennarra si gargaaruu dandeenya. Nusi jechuun waan taanu hin beeknu kalee beektaa namni dhibee tokko ofirratti qabee hin deemuni guyyama keessa namni hunduu fayyaa dhaba. Waan ta'eef kun basiidha waan qallaali waan ta'eef biyyatti nama meeqa ijoolleen asitti dhibamte cinqatiin biyya ormaa jechuudha. Iddoon hiriyaan diyageetti akkamitti gahuu dhabe ka jettu irraafuu cinqii keessa seentee mataan keessa dhibbatuu danda'a. Garuu yoo immoo jechuudha maatii kee biratti galtee abbaa fi haadha kee bira geesseetti jette sammuun kee firii si taasii galee maaliif wanni taatee firii taatee jiraatta. As teettee immoo yoo har'a damoosa isaanii hojjettee hin ergine namaa kadhattee birrii kadhattee namaa maatii keetiif erguu hin dandeessu. Kanaaf adaraasitti haa ta'u osoo ciiftee algarratti deebitee odoo namni si gaffa'uu hin taane odoo amma lukaan deemtu maatii kee biratti galii si yaalla aslillee doktor aslilleen asuu jira namu as keessa jiru kana si yaalchifna inshaallah biyyatti illee galtee ni yaalamta doktor yaadin faallee ni jira gammoo asillee kun doktori tokko hin jira kammaan oromoo jechuudha as keessatti kun ijoollee hedduu beeysa baasaa jirti isa birallee dhayxee afaan nu waan isi barbaachisu jechuudha waan si dhukkubu astarasaawundii godhamee cheekii yoo taatee ilaallamtee jette kalaas maatii kee biratti galuu si wayyaa duutuu jechuudha. Maaliif biyya ofiitiin tolti. Duutummaanuu biyya ormaa osoo hin taane biyya ofiiti. Otoo duutee jettee bal intala eberuu san siin jedhanii imimmaan gaarii si geggeessan. Kanaaf namni biyya ofiisitti wayyaa wanni hunduruu ati biyyatti hin galu hin jedhin nama ajjeestee biyyaa hin baane jiruu kee fooyyeffachuuf biyyaa baate waan ta'eef amma yeroo bilisaate waan ta'eef karaa maatii keetti hin galtaa si haa gargaaranii kaachirraaf immoo warroonni as jira jiran namoota heddaa namoota yaadda hidhu kana alatti illee qabaatoo jiraate illee dhiifamna irraa taasin dheeresse isiin murteessan si hundarra murteessan si obboleettiiti. Aadeen maal jettati yaada obboleessa keenya yeroo kana akka nama itti dhiyaatuuf hojii rakkataa yeroo tokkotti. Yaa galatooma anillee akkuma kana yaada kaaseefin ture mari'achiiseen ture garuu yaadi seennaa laatte biyya deemuu danda'a tokkoffaarratti abbaan kun dhukkubaa lammaffaarratti immoo kanaan dura ari'atameen ba'een jettela amma seen isa dura haasoftee deebitee yaadachuu dhiisuu dandeessi. So amma deebi'eeyyoon biyyatti galeeyyuu tumamuun koosinaaf rakkina namarra jiru irratti immoo dhukkubbii nama qabu irratti immoo even yoon biyyatti galeetuun abbaa koosin argin immoo karaa irratti hafuun hin danda'amu namettee natti odeessaa turte duraanii. So kan haala kanaaf yaada kennuufis hin qabu abbaatu beeka ofiiseetii beetti biyya keessas turteetti. And then biyyas baatee iddoo biraa turte so amma wanti isheen irra jirtu depressionidha waan ta'eef rakkoon ishee boqonnaa ishee barbaachisa. Namni depressionii qabu immoo hin boqotu ta'ee gadi baatee waan gaarii hin argitu ta'ee ifan wayyaa wajjin wal loltiseen amma akkan guyyaan ishee argee ka'ee wayyaama uffattu wayyaama ishee irra jiru wajjin wal loltee jechuudha nagaan qabdu uffatuma ishee wajjin. That means like depression was one time jedhamne keessa jirti so I don't know. I think jechuun illee yeroon amma jechuun si galee warri qabsaa haa jechuun kan jedhamu iyyuu biyyi manatti galee jira amma qabsu yeroo ofiisitti yeroo manni habiibti karaa kee uffatteeti yoo kaatee shulluqettee biyyatti galte namni si fuuldura bahu tokko hin jiru. Maal waa kallacha irratti jechuudha moo masara mootummaa keessa araat kiilootti suuraan kee mallattafamee siin akkana mootummaa jeeqaa turte jedhaniitiin si eegan tokko jira. Kuni waan laade waan hunduu jechuudha ati amma maaliif eenyummaan iyyuu biyyatti gaafa galeetiin jedhe ka profaayilii iyyuu jijjiiratee gala namni jechuun waa hunda fakkaate jechuudha. Yeroon bara namaa dabde ka abbaa namaa ajjeesee wajjin nyaatanii bara namaa tarte ka saree namaa ajjeesee hin kafalatanii jiran. Sigale yoo sigale jechuudha. Waa tokko qabsoo jechuun fayyaa keetti. Ayyee nan galaa galuu kun nan barbaada bara.
galuu nan barbaada. Garuu akkaataa abbaa kootiitti siin jedheera. Ani koo jireenyaaf iyyuu hawween qaba. Waan tokko sitti hima. Kan fuula keessan dura na dhaabeyyuu maybe sababa abbaa kootiitti. Wallaahi billah. Nafsiin tokko yoo duute homaa miti. Inni biyyaaf jiraatu iyyuu du'aa jira waan ta'eef. Kan Zaharaa iyyeetti homaa hin qabne miti, mucaa hin qabne miti. Bakka abbaa kootiif sababan jiraachaa barbaade. Malee jiraachuun nama rarroodha. So akkuma isin jettan iyyuu galii yoo naan jettan nan galan. Okay. Abbaa kootiif garuu bakka waan isaaf ta'u yoo gootan kana duwwaan barbaada malee homaa tokko iyyuu barbaada. Abbaa koo barandaarra ciisullee nyaadhee buluu nan danda'a. Garuu abbaa koo bakka hanga umrii isaa xiqqoo kun jirtu kanatti isa gaddisiisus isaan isa abaaramu hin barbaadus isa akka maaliyyuu waraanuun hin barbaadu. Qoraattiin illee akka waraanuun hin barbaadu. Anaaf jedhee waa baay'ee ta'eera. Gateettii isaarratti miirra rukutameen na baatee na guddisee abbaan kiyya. Haadha naa ta'ee abbaa naa ta'ee haadha malee hin guddadheen. So kanaaf abbaan koo waa hunda kiyya. Gaachana kiyya abbaan kiyya. Kanaafuu namni abbaa qabu namni abbaan irraa du'es hin beeka. Amma makkate. Kanaafuu abbaan koo haadhadhas abbaadhas naaf jechuudha. Gorsaa kootis gaaddisa kootis kan nama fuuldura kan nama kuma tokko fuuldura na dhaabe dhimma abbaa kootiiti malee wallaahi dhimma kootiif waan tokkollee gadi ba'ee waraqaan irraa hojjechiisaa miti. Akkamittuu jiraachuu nan danda'a. Foon gurguree dubartummaa kiyya gurguree jiraachuu nan danda'a bakka. Si galee gaafa lubbuun koo darbite gaafan kufe nan kufa. Gaafan konkolaataa jalatti kufe haa kufu rakkoon qabu. Garuu waa'ee abbaa kootii ammas taanaan wanti isinitti dhaammadhu waa'ee abbaa kootii malee abbaa koo immoo bilbiltanii gaafachuu isin dandeessu. Ana caala isarraa hubachuu dandeessu waan keessa jiru maal akka ta'e. Kanaafuu kanarraa haasa'uun barbaadu. Wanti isin jettan biyya galii yoo naan jettan biyya galuudhaaf anoo rakkoo qabu. Borii kana galuu nan danda'a bor jechuudha. Garuu furmaata qabaa. Uummata kanatti kan hin barbaadu furmaata. Kanaaf hin bahe. Innaa Azeebiinis galatoomii caaltuunis galatamtuu mana ishee bantee mana isheetti na hirkistee. Kana boodammoo rabbitu beeka. Akkuma isin jettaniyyuu biyya galii yoo jettan nan galan. Oromoon koomenti jira maal jettan? Okay, hundaafuu isin biyya agartu agaruu baattu amma isin murteessitutti akkaawuntii abbaa isii qabadhaa isin abbaa akkaawuntii abbaa isii abbaa akkaawuntiin abbaa isii baasaara 1,035 12 38 Abdulqaadir Suleymanii warri Dubaay mootu kachumatti akka galtu san iyyuu waan nyaattu waan dhugdu isii barbaachisaa bishaan isii barbaachisaa dawaa qabu fudhataa itti dawaa barbaachisaa warri jettan duwwaa tokko 91 duwwaa tokko 91 duwwaa tokko duwwaa afur 51 sadii Azeb kennaa yaadataati. Qabatanii lakkoofsa isii warri barbaadan immoo lakkoofsa saaraa warri barbaadan duwwaa 5 duwwaa 9 72 94 41 kasaaraa jechuudha. Ammasitti warri akka kana biyyaa galtu barbaadan lakkoofsa akkaawuntii abbaa isii irratti waan dandeettan galchaa fi warri mootu ammas iyyuu waan ittiin waa fayyadamtu barbaadan akkaawuntii Azeb irratti galchaa fi galatooma ulfaadha. Rabbi isin rakkatini
namuma itti biratti silaasii qabu lakkoofsa deebi'ee lakkoofsa bilbila lakkoofsa saaraa irra isin deebi'a akka bilbila duwwaa 5 duwwaa 9 72 94 41 ijoolleen dhiiraa maal abbaa keessanii lakkoofsa tafeetiyyuu mucayyoon dhukkuba shamarran qooti qabadha. Wasaappiidha malee kooliin hojjetu. Wasaappiidhaan sagalee naa erguu dandeessu. Ijoolleen dhiiraa warra jaarsa qabu yoo taate malee singiliin akkasitti hin dawalarraan kaasin dhiirri Dubaay baala garaasitti guutee si biraa baddee abiifti. Danda'amu booda cikichiki. Warra akka abbaa muraadiyaasin kanneen warra akka gurguddaa warra jaarsi qabu qofarraa kaasee hirki. Zaaraati waan hundarrallee sammuu kee tasgabbeessi uummanni kun akkanatti si bira dhaabbataa namni si gargaaruuf qophiidha. Galtus galuu baattus biyyi kunis kan waliin keessa jirru haala biyya kanaa hedduu ulfaataadha. Hedduu chaalenjii guddaa qaba. Nutillee waan as keessa jirruuf waan si gargaaruu qabna qabda. Bilbila kee qabannee dubbisnee waan si gargaaru si gargaarra. Ati sammuu kee tasgabbeessi waan hunda dura boo'ichallee baay'een barbaachisu hedduu boo'achees wanni waan si gargaaraa jira. Dippilii wanti biyyaa irratti namni waan qabu si darbe yeroo gabaabatti gara biyyaa akka galtu si piroosesii yoo si dhuma jira guddaan kana nagaan galuudha wanni guddaan malee ati boottee of cinqitee wanni gootu hin jiru jabaadhu obboleettii kenna waa hundaa'u. Tole amma waa gosa walii galla yaasiniif abu muraadiif aazeef haa wajjin ijoollee sitti dhiyaatan biiftuu haa wajjin waa'ee biyyaa kana irratti mari'adhu. Torban kanami torban dhufu keessa amma gargaarsa baay'atee gidee xiqqoo lafti qabbanoofte ani sagantaa sii qabee yoo ati gara biyyatti galuu murteessite waan biyyatti hojii wayiitiin wannoo jette ittiin abbaa kee gargaartu walitti sii qabaa ishii. Torban achi aanu keessa xiqqoo namni hafuura baafatu. Torban achi aanu keessa ilaalee guyyaa tokko sagantaa sii qabee guyyaa sabtiitirra sa'aatii tokko sa'a 2-3 fudhee si gargaarsise yoo murteessitan biyyatti galu akkas goonichi. Abu Muraad gara Dubaay jirtanii isin? Ina chaansii yoo hin qabdi eeyyan ilaala amma doktora amma beekta chaansii hin qabdi Zaaraan tokkoffaa seetembarii tokkorraa booda haga ji'a lamaa jechuudha. Mootummaan biyya kanaa jechuun afuudha godhee jira warri garamaa keessa jiru hundinuu jechuudha barbaadu biyya galuu hin danda'a namni ilsiin laal biyya kana lamaan kana keessatti fayyadamtee biyya galtee gaafa sammuun isiitu bilis ta'e wanni hunduu isii as taakkalamiit hin jedhe bifa haara waanuu deebi'uu hin dandeetti turistillee deebi'uu hin dandeetti waa takka wanni isii daangisu tokko hin jiru laal chaansii kanattuu fayyadamuu dandeessi amma maal awuspaasii kaanii wanni isii barbaachisu tokko hin jiru jiini kun dhumee jennaan ji'a seetembarii gaaf tokkootirraan booda wanni hunduu bilisa. Sigalee kanaaf chaansii kanattuu fayyadamtee ati kana keessattuu jechuudha. Yaa obboleessa kiyya qaali anaan ikkoo ani qaamaan kiyya argaa na dura intini ta'ee ji'a lamadha. Namoota ji'a ja'aaf yookiin waggaa tokko ta'ee olii ilaallata malee anaan wanti kun waan na ilaallatu natti hin fakkaatu. Akka sanatti dhagee waan ta'e. Garaamaa rakkoon qabu ani as deebi'uudhaaf yaadan qabu. Biyya abbaa ofii kan caalu hin jiru. Sana immoo Oromiyaa keessa jiraachuun nama gammachiisa. Qilleensuma ishee iyyuu ilaaltanii hin jiraattu. Kanaaf as deebi'uu yaadan qabu an deemnaani. Waa'ee abbaa kooti akkamittiin akkan jiraachuu qabu achi deemee isadha malee har'a boriituun galee anan gammachuun qaba. Maaliif mana namaas ta'ee namarrattis dhukkubsadhee uummata kanas rakkisuurraa biyya galee jiraachuun barbaadan rakkoo qaba. Garuu yaala xiqqoo ishee na barbaachisa. Asitti yaalamuu dirqama. Sana irratti akka na ilaaltan nan barbaada. Abshir kalas inshaallah. Yaasin maal jettee turte dhiifama? Achiin yoo ana Abu Dhaabii jira. Naannoo kam jirtaati sanyii Acee? An Dubaay jira. Dubaay jirtaa? Abu Muraad fooloo isinii godhaa westaappiidhaan keessa wanni ennoo lakkoofsa isinii ergaa wal dubbisnee miti waan godhamuu qabu laallaa daattanii isin mijaa'in dubbistan isinillee sila. Hayyee inshaallah bakka rakkoon qabuutin dhaqeen hin laala
waan jiru inshallah bakka murtee barbaachisa beekta amma murteerra yaani sillee kan moraalitti kennu nama wanta kana akkaataa ta'utti jechuudha laalchi namni tokko beekte loomin dhibbaa nama tokkoof baadha nama dhibbaaf geetire yaani namni kun jechuun yoo wal gargaaree waan tokko ishii godhe bakka tokko irra ishiitti wanti jechuu danda'a. Kanaaf inshallah ati immoo jechuudha imimmaaniidhaan mataa kee ofiin jeeqini kalaas hin boo'in maaliif namni fayyaa qabda akkanumattuu fayyaa qaba jedha alhamdulillah jedhi maaliif haganumaa dubbatuun keetu jechuudha. Sigalee kanaaf imimmaan sammuu kee keessa yaa'u kun jechuun siifuyyuu xuruu miti rabbiin abbaa keessanuu jechuu fayyaa haa kennuufi amma namni tokko beeyta laal wannan taane akka nama ofitti farrisuutu jechuun sigalee laal maaliif namni abbaan kee haga amma nafsiin jira atis ni jirta waan ta'eef hin boo'in. Booyyuma baatti jechuudha. Waan jiru Abu Muraadii kee waan jiru amma torbee kana keessa haga jiru nummee anaaf Abu Muraadillee wal dubbannaa azeebillee jirti. Masruuf waan garagaraa si gargaaruu dandeenya torbee kana keessa gargaarsa baay'ata kattaanu keessa si dubbisa jedhee Dr. Asliilleen abdii qabdaa uummanni si qarqaara ati boo'icha dhiisii kun wanni guddaan uummanni si faana dhaabbachuudha dhageettii argachuudha kun namni martuu rakkoo keessi dhaga'ee jira boo'icha keessaa bahi wanni guddaan. Kalaas inshallah. Waan yoo akkaawuntii wanni IBAN nambarii keessan lakkoofsa foloo godhadhu IBAN nambarii wajjin ergi yookaan Dr. naa dabarsa WhatsApp kiyyaan IBAN nambarii wajjin akkaawuntiin kiyyaaf kaisii tamasaasaa miti yoo ammallee waan ittiin iyyuu wanta nyaattu dhuyduu dhabdee jette rakkoon qabu tiraansfariin goonaaf inshallah taani waan jirtuun sibira jirra obboleetti teennan cannaqamini. Dr. Anaafillee WhatsApp ammaa saniin naa dabarsa ka resiitii duratti isin ergisanii iPaaniin dhibaa'onni biyya kana iPaanii barbaada. Hangasittuu immoo ijoolleen Dubaay keessa jirtan adaraa rabbii gargaara warri Dubaay keessa jirtan ijoollee Dubaay isin faayidaa malee nama fayyaduu hin beektani adaraa rabbii gargaara warri ijaazaa baatan warri kontiraata xalabaa jirtan waan adda addaa saamunaa qibaatii bitaa geessa fi adaraa rabbii ijoollee Oromoo Dubaay keessa jirtan hundi amma Dr. Asliin achi kaayoo keessa galee isin ta'u isin odumcoota takkitti tana dadhabne amma sitti nam tokko isiidhaan abshir nama jedhu dhabne. Ka wajjin rakkataa jiru nama kararraa qabee guyyaa tokko kufaa guyyaa tokko ka'aa guyyaa tokko deemaa guyyaa tokko ciisaa uummanni miliyoona jiru yoo eebalu ati gargaar jedhaniin isaan warri Dubaay silaa ijoollee teenya gargaaruu isitti ulfeessee jala badaa si jammar. Kanaafuu warri ala jirtanii saamunaalleen kubasilleen abshirilleen jaalli naqaati warri ijaazaa baa'uu dandeessan warri dandeettii ala ba'uu qabda hadaraa rabbii bira jedhaa hadaraa rabbii waaquma sodaadhaa akkasiin boonye. Bakka tokko keessa waan ta'e bitaa fi abshir jaanii. Isin ijoolleen Dubaayitu yoo nu gargaartu dhugaa rabbi mee yoomuu nu gargaartu yoo rakkoo kana nu gargaartu anna garramtadhan. Yoomuu isin ijoollee teenya bira jettan yoomuu ijoolleen kan zabaalaa keessa jirtu. Dr. Asli engadda wannoo qeetanii kan achitti ulfooftee daa'ima hammattee jirtu gurraacha diimaa ardii kana. Oromoo bicha amarrin jirtu. Isin yoomuu nu gargaartan bakka isin nu rakkisuu malee nu gargaartu warri Dubaay kun dhugaa rabbi. Amma ganaa Asliin kaayiroodhaan kadhannaa nu godha. Oduu isin kumaatamaan kafana adii godhatanii Dubaay keessa yaatanii walii gadi yaatanii shirgettanu ganaa ufnee Aslii kaayirootti yaamna. Isin maal hojjettamee warri Dubaay kun isin hin gaafadha dhugaa rabbii. Kantiibaan magaalaa Dubaay lammaffaan si mitiree maal jechuun amma tokkoffaa si jalaan kontiraataan hojjedha baran footoon kaamalee kontiraataan hojjedha baran mirga ofiin bahee nama gargaaruun qabu waan dubartiidha tokkoffaa. Amma dhageessitti amma tokkoffaa jechuudha laal ati amma akkuma kontiraatii yeroo sanatti ilaalti geesti. Hamma dandeettii kiyaa abu hamma dandeettii kiyaa kam coota na fide ana engadda imbaasitti argetan gaafadhee akka ukkubu isiin raameti ka isii wajjin deemtutu natti hime hadaraatti jiitoo laali akkasii itti jirtu jettee kan natti hime isiidha ana ka waasaap irraan qooyi kootu asii laayii bira jira jee kan yaamee gargaarsa kana bira ka dhiyyeesse ana kan mana aslii fide ana hamma humna kiyaatiin gargaaree bira hin ga'ee hamma humna qabuun ani kan jiru mana kontiraatati. Gadi garafamee kan bulaan ala baheen bulu isin warri dhiiraa kan baatanii hojjechuu maltan kan ala baatanii nama laaluu maltan makiinaa kan qabdan asii maqaadhaan jiru kan makiinaa ooftanii galaa jirtan daabboota kabitanii makiinaa irraa kararraa itti gortanii yoo kennitanii babbalatti teessanii maal rakkoo qabu mobilaazan doolaara kennitanii mobilaazan footoo wajjin kaatan birruma 5 kiisii keessaa obboleettii tan tohoo tana malee hin qabu birri 5 obboleettii tan tohoo daabboo kana nyaadhu buli harkaan qabu maal rakkoo qabu kun waan marii tigisti yaamaniif qabamoo. الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سداني كموت انتسان قدانه